kun fuula 8ffaa. Dabalataanis qondaalonni mootichaa fincilanii bosona seenan. Heddumminaan naannaawuma jiddugaleessaa kana socho'aa waan turaniif gargaarsa isaaniif gootu shakkii jedhuun xaaliyaaniin uummata hiraarsuu eegalte. Kanarraa kan ka'e uummanni dur gammadee ture xaaliyaanitti dallanee fincile. Waggoota 5f xaaliyaaniin akka tasgabbooftee biyya hin binne godhe. Namoonni fincila sana hoogganan kanneen akka Garasuu Dhuqifaan waraana 10,000 gurmeessanii loluun beekamtii guddaa argatan. Gammachuu Bullii Salaalee buqqaafamee Arsiitti duroome. Xaaliyaaniin dhumaatii hamaa uummata irraan geesse. Lola waggoota 5 booda gaafa xaaliyaaniin baate Hayila Sillaaseen biyyaa itti baqatee ture. Ingilizii irraa galee aangoo qabate. Deebi'uu mootichi sun Gammachuu Bulii fi warra isaa waliin xaaliyaanii irratti fincilee lolaa tureef waan gaarii qabatee kan dhufe hin turre. Biyya isaaniitiif aarsaa guddaa kafalanii lolanis mooticha irraa galataa fi badhaasa osoo hin taane saamichaatu isaan mudate. Mootichi gootota biyyaaf qabsaa'an dhiibe. Dabeeyyii biyya keessaan firoonfatee aangoo fi lafti qabsaa'ota bilisummaa biyya ofiitiif falman osoo hin taane lugnootaaf raabsamuu eegale. Baandaa ta'uu weerartuu xaaliyaan tajaajiluun kan lafti kennameef turan. Gammachuu Bulii faanes aarsaa biyyaaf godhaniif badhaasa osoo eeggatanii miidhaan isaan mudate. Mootichi deebii osoo hedduu hin turuun lafti isaanii qonna ammayyaawaadhaaf barbaadama jedhamee namoota mootichaan filatamaniif kenname. Wanni nama ajaa'ibu warri lafti kennameef sun hedduu kanneen gaafa xaaliyaaniin biyya qabatu dheessanii biyyaa ba'an turan. Oromiyaa bakka tokko tokkotti hanga ammaatti lafa saddatanyaa yookaan baqattootaa jedhamee waamamuutu jira. Gootonni biyya ofii keessatti weerartuun lolaa turanii bilisummaa biyyaaf aarsaa kafalan garuu galanni isaanii lafa dabalataa argachuu osoo hin taane tanuma qabanuu dhabuu ta'e. Lafa abboottiin isaanii irraa dhaalan kan dhiiga isaaniitiin diina irraa qolachaa turan irraa buqqaafamanii dachee isaanii irratti cisanyaa godhaman. Haala kanaan lafuma ofii irratti cisanyaa ta'anii irboo fi siisoo safaruudhaaf dirqaman. Lafti bifuma irboo fi siisoon argatanis baay'ee xiqqoo turte. Oomishni siisoo fi irboo irraa hafes maatii isaanii sooruu dadhabdee roorroon guyyaarraa gara guyyaatti isaanitti hammaachaa dhufte. Dachee abboo fi abaaboo irraa dhaalan saamamanii baqachuudhaaf dirqaman. Bara xaaliyaanii san keessa Gammachuu Bullii nama Arsii Haaji Qaasim jedhamu wal baranii turan. Gaafa dhiibbaan abbaa lafaa itti hammaatu Haaji Qaasim bira dhaqee rakkoo mudate. Himnaan lafti hin qotamin bal'aa waan jiruuf akka garas godaanu affeere. Gammachuunis akkuma warra isa duraa biyyaa baafame. Yoo quraan ollaa siif ta'e, yoo jaldeessi daabboo siif ta'e, nagaatti an biyyaa siif ba'e jechuun sirba maatii walitti sassaabee gara Arsii Konyaa Arba Guuguu qajeele. Daa'imman manguddoota dubartoota ulfaa fi loon qabatanii waan deemaniif gahuudhaaf deemsa miilaatiin guyyoota hedduu itti fudhate. Loon isaanii walakkaan karatti dhuman. Daa'imman karatti laaffatanii du'anis jiru jedhama. Imala baqaa dadhabsiisaa saniin booda Arsii ga'anii aanaa Sakkoo fi Gunaa naannawaa Diimaa jedhamu qubatan. Warri Sangoo Arsii gosti Sangoo jedhamtus obbolawwan isaanii alagaan qe'ee isaaniirraa baqachiise kanneen ofitti fudhatanii lafa kennanii fi qubachiisan. Gammachuu fi maatiin isaa hawaasa Arsii waliin hariiroo obbolummaa cimaa horatan. Naannawa isaan qubatan san garee hawaasaa lamaatu ture. Oromoo gosa Arsii fi warra Amaaraa kan Bulgee yookiin Manzee jedhamuun waamaman turan. Amaarri dura gaafa waraanni Minilik naannawa san gahee qubachuu eegale. San boodaas lafti sun naannoolee Amaaraa kan Shawaa keessaa kan akka Manzii, Minjaarii fi Bulgatti waan dhiyaatuuf achirraa hedduun isaanii gara Arsii aanaalee adda addaatti godaanan. Bakka irraa dhufan kanarraa kan ka'e hawaasni Amaaraa naannawa sanii Bulgee yookiin Manzee jechuun waama. Oromoonni Salaalee dhufanis hawaasa Oromoo Arsii fi Amaaraa Bulgee kana jidduutti qubatanii dhufaatii Oromoota Tuulamaa san dura Amaarri Bulgee fi Oromoo Arsii hedduu osoo walitti hin makamin jiraataa turan. Amaarri gaara tabbaa pilaatee qubatee lafa gabbattuu qotataa, Arsiin immoo gama qarqara badda daree jalatti godaanee hojii qonnaa fi loon horsiisuun jiraataa ture. Jidduu jara lamaanii lafa diriiraa migira yookaan gicaa irraa margu kan qonnaaf ulfaatu dheeda looniif hin mijoofneetu jira. Warri Tuulamaa dhufee lafa kanarra qubate. Gammachuu fi obboleeyyan isaa gicaa kana qotiyyoo fi harkaan buqqisanii gaa'ii gubuun garbuu, qamadii fi baaqilaa facaasanii oomisha biyya ajaa'ibsiise galchuu eegalan. Loon godaansarraa hafan margaa fi cidii dachii guuteen qanani'anii wal horanii dachii guutan. Gammachuunis abbaa qabeenyaa guddaa ta'e. Waggoota muraasa booda goromsi 30 yeroo tokkotti dhaleef. Akka aadaa Arsiitti namni goromsi 30 al tokkotti dhaleef
sirna durummaa isaa agarsiisuu yookaan kan killalitu jedhamuutu gaggeeffamaaf. Goromsa soddomman irraa silga aannan goromsaa reefu dhalu elmanii boolla guddaa qotanii itti guutanii dureessa san keessatti cuubu. Namni sirna sana keessa dabre abalu dureessa killalite jedhamee faarfama. Haala kanaan ilmaan bulii bunee salaalee irraa baqatanii balaa hamtuu maatii isaaniirra ga'e dandamatanii jireenya haaraa iddoo haaraatti jiraachuu danda'an. Ilmaan bulii bunnee saffisaan biyya itti baqatan Arsiitti madaqanii hidda gadi dhaabbatanis haalli hawaasummaa keessa qubatan layyoo hin turre. Akkuma armaan olitti eerame naannawaa warra Arsii qofa osoo hin taane warri Amaaraas baay'inaan jiraatu. Warri Arsii fi Amaarri bulgee kun erga gaafa Minilik humnaan naannawaa san cabsee qabateetii kaasee walitti gaarreeffachaa osoo walitti hin makamin akkuma bishaanii fi zayitaa wal faana jiraatu turan. Warri haadhatiyyaa salaalee dhufee teessuma lafaatiinis jiru hawaasummaatiinis jidduu seenee qubate. Oromoo Arsii waliin aadaa fi afaaniin, Amaara bulgee waliin ammoo amantii wal fakkaataniif hidhata gamalachuuf uummatan. Haala jiruuf jireenya haaraa naannoo sanitti eegalle san keessatti intalti tolaa bullii Fantaayyeen dhukkubsattee du'aa fi jiruu jidduu geenyaan warra ayyaana Aayyoo Moomminaa jedhamtu geessan. Aayyoo Moomminaan ayyaantuu beekamtuu waaqa namaaf kadhachuun rakkoolee garaagaraa nama furan jedhamee waan amanamuuf amantii gosa hundarraa namni itti yaa'a. Aayyoo Moomminaan hiddi isaanii Oromoo Wallooti jedhama. Fiixa beektoota amantii Islaamaa aalimoota Wallootti bara mootii Yohaannis Afuraffaa irraa kaasee dhiibbaa amantii Walloo keessatti gaggeeffamaa tureen namoonni hedduun baqatanii gara Harargee godaanan turan jedhama. Isaan keessaa Aayyoo Moomminaan takka turan. Maqaan dhalootaa Eebbashii Umaru yoo ta'u, maqaan Moomminaa jedhu Harargeetti akka mogga'eeftu himama. Harargee naannawa Carcaritti Sheekh Alii Jaamii khaddamaa tajaajilaa akka turte himama. Sheektichi gaafa dulloomee gara fuula Rabbii ka'u tajaajila Moomminaan godhaniif irraa kan ka'e eebbisee haraamaa isaa kenneefi gara Arsii deemi uummata tajaajile jedhee dhaameef jedhama. Moomminaanis dargaa yookaan garee hamma tokko qubsuma Carcar keessaa gama Arsii aanaa Asakoon qaxxaamuruun aanaalee Maartii fi Gunaa keessatti masgiida ijaarratanii qubatan. Aanaa Gunatti bakka masgiidni itti ijaarame Gannatee jedhamu kan aanaa Martii ammoo Farraqsaa jedhama. Aayyoo Moomminaan Musliima ta'anis namoota amantii hundaatu bira dhaqee ture. Aayyoo Moomminaan bara 1929 yoo du'anis ilmaan isaanii irraa dhaaluun iddoo ayyaana Farraqasaa fi Gunaa tajaajiluu ittuma fufa. Maarree Fantaayyee tolaa hedduu dhibamtee iddoo biraatti yaaluu dadhabanii wallaansaaf gara Farraqasaa fidan. Achittis dhukkuba ishii irraa fayyooftee wallaansaan boodaas ni islaameessan. Maqaan ishiitis Fantaayyee irraa gara Shamshii geeddarame. Abbaan Siraaj Akaakayyuun kiyya kan duraanuu ilma isaa barnoota amantii yookaan qaraatii dhiisee daldala seene akka itti qeetti deebisu mala barbaadaa ture. Intalti tolaa bullii tan islaamoyti akka jirtu dhagi. Akkuma gubbatti himametti dhibamee jedhee ilma isaa erga qeetti deebiseen booda gosaan qabsiisee Shamshii itti fuudhe. Shamshiinis intala hangafaa dubra deesse. Lammaffaa fi sadaffaas dubra walitti aansitee deesse. Dubri qofa dhalachuun kun rakkoo ta'e. Abbaa Siraajiif Siraaj malee ilmaan isaa hundi dubartoota waan taaneef ilma dhiiraa argachuun hawwii maatii guutuu ture. Falli jiru niitii biraa yookaan masaanuu haadhatiyya irratti fuudhuudha. Garuu tan fuudhes intaluma deesse. Haatitiyya Afuraffaas intaluma dabalte. Abbaan kiyya niitii sadaffaa fuudhus isheenis intaluma deesse. Tan biraas fuudhee sanuma. Haala kanaan kan gaddite haatitiyya qodhaa silataa godhattee Sheekh Husseenitti dhaammatte. Yaa Rabbi kan itti aanee ulfaa'u dhiira naaf godhi jettee kadhatte. Yoo ilma ta'uu baate fidiyeen qe'ee keetti yookaan dirree Sheekh Husseen gata jettees dhaadette. Sheekh Husseen waliyyi Islaamaa beekamaa jaarraa 18ffaa keessa Baale jiraachaa turanidha. Iddoo isaan jiraatanitti hanga ammaatti uummanni godina hedduurraa kadhannaa Rabbiitiif muudaa deema. Haadhatiyya daa'ima shanaffaa garaa qabdu jamaa yookaan furqaan Sheekh Husseen tokko itti goruun Hangaraa jiru dhiira ta'uu abjuun arguu itti himan. Ilma dhalatu kanaas waan hunda dura Jawaar Sheekh Husseen kana afaan kaa'i jedhee guduunfaa qabatee deemu itti kanne. Maqaan gurbaas Muhammad Jawaar jedhee itti moggaaseera jedheen. Jawaar jechuun biyyee yookiin daaraa warri muudaa deemu dirree Sheekh Husseenii fidachuun nama dhukkuba garaagaraa qabu fayyisuuf nyaachisanii fi dibatanidha. Akkuma jedhamees shanaffaa irratti haatitiyya ilma dhiiraa deesse. Ilmi dhiiraa dhalate sunis